السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت أكم برباچسا في بريدا تاي سنيف قبضيتين ياد جرا إنس ماليو جتن namni tokko akkamitti YouTube irraa barnoota barataa YouTube irraa akkamitti laalee barumsaa dhaggeeffatee barachuu danda'a akkasuma chaanaala tokkos akkamitti guddisuu danda'a waan jedhu isinitti agarsiisuudhaa fi bakka jirtanitti hundi keessanuu rabbiin fayyaa fi nagayaa isiniif haa kennu isiniin jedha inshaallah ta'ala barumsa keenya kallattiidhaan itti seenna jalqaba irratti maal gootu YouTube applicationii bantu jechuudha. YouTube applicationin kunooti na biratti YouTube ni bantu jechuudha. Jalqaba irratti YouTube banna. Akkuma YouTube kana bantaniin mallattoo sarchii kunoo gubbaa kana jirti karaa harka bitaa irra jirti. Mallattoo harka bitaa irra jirtu tana irratti sarchii kana barreessinaa jechuudha. Maal jenneeti fakkeenyaaf chaanaalli keenya maal jedhaa? Mudee Umar Tube ka jedhu kana ni barreessani. Mudee Umar Tube bifa kanaan barreessitu. Mudee Umar qofallee yoo jettan isiniif bahuu danda'a jechuudha. Mudee Umar Tube chaanaala keenya sarchi goonamu. Sarchi erga goone kunoo chaanaalli keenya tokkoffaa irratti nuu bayaa nuu mul'ata jechuudha. Suuraa asirratti argitan kana tuquu dandeenya jechuudha. Suuraa irra tuqee jira. Subscribe ka jettu tana jalqaba irratti subscribe ka jettu kana tuquu qaba. Subscribe tuqeetiin mallattoo alaarmii tana tuquu qaba. Mallattoo alaarmii tana yoo hin tuqin yeroo viidiyoo nuti asii gadi dhiisnu yookiin laayivii seennu mallattoon alaarmii milikkata isiniif hin agarsiisaniifuu milikkata akka nu dhufuuf jecha mallattoo alaarmii tana tuqneeti jalqabarra ka jiru kana kunoo asitti jalqabarra ka jiru kana all notificationii all ka jedhu kanarra tuqnaa kunoo notificationiin nu iftee jirti jechuudha. Yeroon viidiyoo gadi dhiisnu takkatti maan isin bira dhufuu danda'a jechuudha. Notificationiin akka viidiyoo gad dhiifame yookiin laayivii seennee barumsa akka dabarsaa jirru takkatti maan beeytan. Barumsa keenya kaarraatitti seenuudhaaf inni akkaataa itti playlistii jala seenneeti viidiyoo itti hordofuu dandeenyu. Tokkoffaa irratti home jedha. Harka bitaarraa gara mirgaatitti yeroon akkana deemu hoomii takka 2 3 4 5 isa shanaffaa irra jiru kana akkana garana harkisneetiin isa shanaffaa irra jiru kana yoo banne as jala viidiyoo baay'ee argannaa jechuudha. Isa duratti garuu asirratti jalqaba irratti home jedha, viidiyoo jedha, short jedha, live ka jedhu kana fakkeenyaaf barnoonni nuti laayiviidhaan dabarsaa turre kunoo live ka jedhu kana tuqxan as jira waa baay'ee argachuu dandeettan jechuudha. Kana keessa viidiyoo barbaaddan laaluu ni dandeettan. Garuu amma isa barnoota keenyaarraa irratti isa shanaffaa irra jiru kana 1 2 3 4 5 playlist jechuu kana playlist isa jedhu kana bantaniiti. Playlistii kana jalatti playlistii garagaraatiin kaayuu jira. Isin playlistii ka jedhu kana jala barnoota yookiin education for all ka jedhu kana tuqxanii si'a takka. Education ka jedhu kana barnoota ka jedhu kana tuqnee erga jenne play all ka jedhu kana tuqxan kunoo jalqabarra jirti. Play all ka jettu kana as jalatti viidiyoo baay'ee jira. Laal as jala yoo ol deemtanii ol harkistan viidiyoodhaan nuti barnoota viidiyoo gadi dhiisaa turre ka laayivii dabarsaa turre hundi as jala ni jira. Kuni hundi viidiyoo baay'ee barsiisoo ta'anii fi irraa barachuu dandeettanii viidiyoo kana hunda laaluu dandeettu. Saniifuu maal gootu play all ka jedhu kana tuqna. Play all ka jedhu kana yoo tuqne yoo isin raftanillee bantanii yookiin waa dalagaallee yoo jiraattan viidiyoon ni dalagaa jechuudha. Amma jijjiiruudhaaf hin rakkattanii ofuma isaatii of jijjiiraatii deema. Kanaaf mallattoo sitingii tana gubbaa kanarratti harka mirgaarra ka jirtu mallattoo sitingii tana tuqna. Mallattoo sitingii tana akkuma tuqxaniin as gaditti kunuuniin hundi gadi isinii baasan booda gara dhumaa yookiin gara garjallaa kana yoo dhuftanii jettan jalarraa ol yookiin godarraa ol wayita lakkooftan tokko lammaffaarra ka jiru play back speed ka jedhu kun noormaalii irra jira. Isa tuqxan amma play back speed ka jedhu kanarratti tuqxan. Asirratti kunoo filannoodhaan kunniin hundi isinii bahaa yoo dhaggeeffataa jiraattan tokko tuqaa 5 ka jedhu kana 1 2 3 isa sadaffaa irratti walakkaa noormaal ka jedhu kanarraa isa sadaffaa tokko tuqaa 5 kanarra keettan. Yoo immoo dhaggeeffataa hin jiraatin yookaan raftan yookiin waa hojjettan isa dhumaa kana ka lakkoofsa 2 jiru isa tuqxan. Lakkoofsa 2 tuqxanii 2 keettanii jechuudha. 2 keettaniiti san booda ariitiin isaa
ni dabala. Ka viidiyoo isin sa'aatii 5 yoo laaltan inni meeqa lakkaayaa? Sa'aatii 10 godheetii lakkaaya. Sababa saniif jecha lakkoofsa lamarra keettanii jechuudha isa san. Haya itti aansitanii yoo barbaadan daataa xiqqaadhaan akka laaluu dandeettan yoo barbaadan ammas deebitaniiti mallattoo settingii isii harka gubbaa koornaa harka mirgaa gubbaa jirtu tana harka bitaa irra jirtu tana tuqxanii san booda maal gootanii quality ka tokkoffaa irratti quality jedhu kana ni hir'istan yoo barbaadan akka daataa xiqqaadhaan osoo waan tokkollee wifi lakkooyne akka isin ilaalamuu danda'u. San irratti 360 irra jira mana biratti 360 irra ka jiru kana quality isaa gadi hir'isuudhaaf save data lower ka jedhu isa sadaffaa kanarratti gochuu dandeenya. Yoo barbaadan ammoo isa dhumaa kanarra gadi dhuftanii advanced setting ka jedhu kana tuqxaniit 444 ka jedhu isa gara jalaa jiru kana kama carrashaa irra 444 jedhu kana tuqxan 444 irratti deebi'ee jechuun quality viidiyoon qulqullina baay'een qabu bish mallattoo jechuu kanatu irraa mul'ata. Garuu immoo intarneeta waanuma tokkollee lakkaa'u jechuudha. Akkuma viidiyoo tokkoffaa kun xumurameen viidiyoo lammaffaatti dabraa, sadaffaatti dabraa, afuraffaatti dabraa viidiyoodhaan jiru irraa dhaggeeffachuu malee ka'eetiin jijjiiraa ka'ee ka biraatitti gara viidiyoo nama biraa bira na biraa deema wanni jedhamu hin jiru jechuudha. Chaanaala kanas ta'ee ka biraatis ta'ee irraa barachuudhaaf karaa salphaadhaan hordofuu dandeettanii jechuudha. Amma karaa salphaadhaan amma asirratti dalaguu jira viidiyoon kuni anatuyyuu akka isin hin jeeneef paawuz godhe malee viidiyoo kana yoo ani gadi tuqe kunoo dalaguu jira jechuudha. Saniif karaa biraa keessallee garni olii gadi deemu tokko hin jiru. Kallattiidhaan barumsa keessan irraa dhaggeeffattan feetan hojii hojjetaatii bantanii dhiistan feetan immoo rafaa bantaniiti yeroo gabaabaa keessatti guddisuullee ni dandeettanii jechuudha. Karaa kanaan chaanaalli guddachuu danda'a. Waa'ee playlistii ka hedduullee yoo isin irraa dubbachuu baadhe warri baay'eellee barbaadu asirratti ibsuun saniif barumsa karaa salphaadhaan asirraa argachuu dandeettan. Asirratti waa lama isin agarsiise tokkoffaa settingii kana tuqxanii playback speed isa karaa dhumaatiin lammaffaa irra jiru kana lamarra gochuu akkasuma irra deebitaniiti isuma san tuqxanii quality isaa ka tokkoffaa irra jiru kana 444 irratti deebisee keessan 360 irra jiraachuu danda'a kanarratti deebisuu dandeettan isinillee jechuudha. Kanaaf barumsi keenya karaa san booda akkanumatti dhiistanii viidiyicha akka dalaguu gootanii astuunaan dalagaara viidiyoon ni dalagaa wayita kun dhume ka itti aanutti dabraa ka itti aanutti dabraatii deema waan tokkollee isin gaafatu jechuudha kana booda. Haala kanaan viidiyoo karaa playlistiitiin barnoota guddaa irraa argachuu dandeettanii akkasuma guddisuullee dandeettanii jechuudha. Chaanala barbaadan akkasii inshaallah taala barumsi keenya karaa kana fakkaata. Xumura irratti wanni isinii dabalu mee duubatti adeebi'u amma isin akkanuma dhiistaniiti dhaggeeffachuu qofa jechuudha. Kana booda barbaadan sagalee itti dabaltanii barbaadan sagalee hir'istanii jechuudha. Akkasi warri chaanala kanaaf maatii taatan bagar deebitanii gara chaanala keenyaa dhuftan akkasuma warri haaraa taatan ammoo chaanala keenya subscribe gochuudhaan all mallattoo jetturra kaadhaati. Subscribe godhaa mallattoo alaarmii kana ibsadhaa isiniin jedha. Viidiyoodhaan baay'ee dalayneetiin jirra. Viidiyoo kanneen keessaa kunoo karaa kanaan laaluu dandeettanii viidiyoo hedduu jira jechuudha. Viidiyoo kanarraa barumsa guddaa argachuu dandeettanii haala kanaan irraa baradhaa isiniin jedha. Karaa laayiviitiin viidiyoodhaan nuti dabarsaa turre kunoo mallattoo laayiv kan jedhu kana yoo tuqxan waa baay'ee as keessatti agartu. Isa yeroo biraa bal'inaan isiniif ibsaa kaarraa akka isinitti hin baay'anneef asuma irratti isinii gabaabsaa. Barakallahu fiikum waan nu hordoftaniif yeroo hunda waan nu waliin taataniif galatooma ulfaadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.